amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkitaa? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati. Dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuudha. Shakkii hin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'urra hin jirru nuti. Galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna. Raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammanee ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna.